fudhattu. Abbaa waan hin jedhamne. Nin fudhadha. Abbaa jechuun akka afaan Oromootittis akka Ingiliffaatti abbaa jechuun the owner jechuun hawaan hundaa olii hawaan hunda uume jechuun abbaa jechuun is not the father biological father jechuun miti. Abbaa jechuun abbaan mana kanaa abbaan makiinaa kanaa jechuun abbaa jechuun hawaan hunda dhuunfate jechuun. Look, Kiristoos eenyu naan jettu gaafa jedhee deebii gaafa inni deebisee fi ati qulqulluu ilma waaqa jiraata ati jennaaniini kan abbaa kiyya qofatu sitti hime jedheen Phexrosin. Do you believe that? Abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuun akka wangeelaatittis yaa. So, do you believe Christ is the Son of God? No, hin jedhu wangeeliin akkas hin jedhu. Kiristoos an ilma waaqaati jedhee wangeela Yohaannis. Boqonnuma kana tibbo boqonnuma kana xumure kanuma amma kana xumure. Okay. Boqonna saddeet jaarraa itti deebina shi kana underline naa fudhadhu shi kun. Boqonnuma kana xumure. Nuuf garuu kana xumure. Yes. Dhaggeeffadhu gaabii keetii fi dhaggeeffatte deebii gaa argata. Yaa Phexros ati peenteedha ati jarri peentee miti ati peentee miti ati caljii ta'i peenteedha jarri peentee miti ati peenteedha isaan peentee miti. Macaafa qulqulluurra mari'ataa irraa peentee ortodoksii miti sooni. Inni jechuun seenuun amantiin ta'e adda ta'e isaatis adda tiyyaas adda nu sadeenu amantii adda addaa qabna takkaa miti. Ammati saddeet jaasa itti fufna qoy tokkoffaa Qorontos saddeet ja'a deebina. Nuuf garuu Waaqayyo tokkocha jira innis abbaa. Isa waan hundumaa uume. Isanis maqaa isaatiif jiraan. Asis gaafadha. Okay, hawaan hunda uume abbaadha moo ilma? Abbaa. Bakka allaqe kanaan sirraa barbaade.